This is the Aisha Oromia Ali Show. We discuss issues related to Oromos specifically and the world in general. We hope you will join us as we highlight the beauty and character of the human experience. Kun sagantaa Aisha Oromia Aliiti. Sagantaa kana keessatti haalaa fi rakkoo ummata Oromoo ibsina. Akkasumas rakkoo addunyaa irratti fuulleeffanna. Muuxannoo bifaa fi amala jireenya dhala namaa ibsina. Itti dhiyaadha. daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan irraa gaafii deebii Mohamed Sa'id Jarman wajjin goone barnootaa fi ergaa ciccimtuu akka irraa argattan abdiidha qabna. Kan sagantaa kana qopheesse ana Aisha Aliiti. Itti dhiyaadha. Hayyee Obbo Mohamed eessatti dhalattan? Kan ittiin dhaladhe naannoo Oromoo gartee ammumaahu maqaa Oromootiin waamamti. Daawweettiin dhaladhe. Bara kam biyyaa baate sababa maaliin biyyarraa bahuu dandeesse? Biyyarraa hoggaan bahu kun marraa takka marraa lamaa miti marraa hedduun bahe. Waanni nu baasu silaa waanni biraan jirtu. Yoo nu himamuu dhabes maqaan Oromoo kun guddoon dhaamuu ture. Maqama Oromootiin egaa hidhamne mana hidhaa fa'aatti maal nun jedhan nu gaafatan. Waan Oromoo keessa jiraachuu dhabiisa keenya yeroo nu gaafatan. Nuti quban qabnu jara kanaa warra kanaa kana quban qabnu akka immoo Oromootti silaa Oromoodha nuti yeroo jenneen waantiif gaafa waan kana nama si gaafatuu dhufettis ofii keetiisti yaaddee maqaa Oromootiin hin gaafatame yoo jette rasaasa qofa kan si qaqqabu nuun jedhan akkasitti nu jechuu turan. Akkasumatti zabana dargiiti. Zabana dargiidhaa hin qabamee waggaan qabamee ani waan qabameefuu duraan hin beeknen ture. Maakalaayuu san dhageessanii namnis ni rifatee namnis wal jaalala walii qaba ture. Gurbaan tokko faanumaa waliin hidhamuu qaba jennaan mee atis yoo barbaadamtee ni dhuftaa jedhanii makiinaa waraanaatiin ani kamisee irraa ka'eetiin Finfinnee dhaqe. Finfinnee gad dhaqee jalrii tokko nama shaniidhaa gariis mana haakimaa deemuu kan deemuu makiinaa kiyyaannaa waliin deemanii duuba gaafa san maal naan jette jaarsi tokko maal naan jedhe idaanni dubbii kana quba qaba. Yaa achitti mumus Jarman naan jedhan duuba yaa abbaa Jarman mee waan guutuu najjabaasii siin eebbisaa naan jedhe maaliif jennaani sharri abaluurraa hisdii abaluurraa rabbi si haa eegu kan maafii jedhe akkasitti. Idaalni dubbii tana dhageera. Wayitiin ani shoolaa Finfinnee dhaqee shoolaa kararra gahe makiinaan fatashamee gaa bahuuf kaa'e dhaabi naan jedhe afaan Amaaraatiin dhaabi naan jedhe dhaabe galmee qabatee dhufe ati abaluu miti makiinaan ilaale dhaabi naan jedhe. Inni dhaabe warri naa wajjin jirus ni rifatee anis waan kanis naan galle booda gaa makiinaan waraanaa jedhu dhufee na laala kuni warri dhufaniitu na laalan maalisi jennaan gurbaan tokko boo fincaan tula qabee jedhe boo mana hidhaa jirraan jedhe sihi malee kan hidhamee naan jedhe inni sun nu nagaan jirraa jedhe hayyoo yoo quba qabaattee dheeni akkasitti sinni sin deebi'ee deebi'e jedhaniin booda makiinaan waraanaa dhufee makiinaan xiyya jadduu taatee fuulduraa fi duuba jara san fuudhee markaatootti hafta qorgisitti buusee amma gaan qabanii deemanii mana hidhaati waa nyaadhuu naan jedhe inni tokko waraana keessa maali nyaadhan jedheen akka nanarra dhaabbattanii kunoo saanjaa dirattanii dhaabbattanii mana keessa geessanii akkasitti kana gaafatanii gaafa sangaa gama amma nuun gamatti burukee ifaan
adama irraa ga'uufaa kan jedhaman lolat ture birhaana masqalfaa maal jedhamee na hasadaniiranii qawwee san sultaan alimira irraa afaan irraa sultaan alimira afaarotaaf itti gaafatamaa afaariitiin namuusa beeka bitoodat ture zamana Hayilsillaaseeti isarraa qawwee fuudhee jara kanaaf abbaan geessu jiru isaa jedhanii na hasadan san na gaafatan hin beekan takkaan jedheen wal qubaa hin qabnu akkasitti hanga gaafatan na gaafatanii gaafa san namninis jira ture egaa namoonni keenya fiffiiganii warri sun akkam jedheen namoota keenyaan badde eda arash ajjeesamee buleera jedhaniin akkanan gaafanneef namni akkanan gaafanneef warri hasadan sun ani amma gaadu jedhan odu barbaada guyyaan sadin immoo na baasan ajjeesuuf makiinamaa waliin ofiitti wal ta'uu dadhabanii na deebisan gaafa san dargiin kun ብሔራዊ ጦር ማሊ jedhan turanii miti jarriin wala cinaan tokko waliin ta'u jedhanii dhaamuun qabu akkasitti na deebisanii marnaa gashaa awraajaa san dhihaadhee hoggaan bahuuf ka'e namticha shaalaqaadha tokkoon maalan jedhee namticha achitti na gaafatu amma deemiiti silaa gaafa barbaadamte bakka dhaqxu hin qabdu ammaaf waan wanni dhiyeena yaa dhiiroo namuma akkana nama godhu kana sobaan akkana nama fichisiisu kun yaa dhiiroon inni hoon gaafatamuu jedheenyaan yaa obboleessa mana hin qabdu hin galtu naan jedhe nuyi namoota akkanaa dhabuu hin dandeenyu akkasiin hin gale amma gaa dubbiin na jalaa hafuu diddee manattis gallaan gaa eeffisanii galmee kiyya umaa mootummaan na jaluma oofa jijjiiramee inni dhufus anuma gaafata nama tokko waan yaadadhu keessa mana bunaa jiraa miti manni bunaa guddaan kun teenyeerra achi gurbaan tokko ganda keenyaati bira teenye namticha bulchaa amma achi dhufu kanaaf isaan baatii ture achirraa achi jijjiiramuuf waggaa dhufu nu bira jijjiiramuuf gaafata yaa dhiiroo mee waa takka si gaafadha jedhe malaan achuman ta'a mii nama musee jaarman jedhamu san utuu nagarsiistee jedhe laale amma galmee walit dabarsan namaarre amma inni kun asa bira hayya sitti fidaa jedheen sin agarsiisaa gaafa akkas otoo jennu ammas taa'uu hin dandeenye ka'eetiin egaa deemee Jabuutii dhaqee Jabuutiirraan akka isin jedhe san Ijibtii dhaqee Ijibtiirraan immoo Su'uudii san dhaqee Su'uudiirraa galaa gaafa nuun jedhe gallees ammas deebinees barbaadee qabu kanaan keessaa utaalee baheen sin jedha ashaan. waa hedduu keessa dabartee obbo Mohamed biyya hedduu qaxxaamurtee taraa lammadaa biyya deebite yeroo biyya deebisu san qabsoon Oromoo maal fakkaatti? Wayitii san halli qabsoo Oromoo naan ammoo hawwii qabaa namnis namootuma dhugaatii dhugamat ture sobni amma booda kan isheen sun hin jiru ture namoonni nuti duraan waliin nu dammaqsanii waliin dammaqnee abboo qawwee dha'uun keessan hin oolle warri gamanaa kuni dhiiroo qabsootti makamaatuma qabsootti makamtaniituma qabsoo deemuu qaba gaafa nuun jedhan dabana namni bulchaa dargii ture namni suni yee jenneeni akkasitti waliin oofuu qaane in turree ni qabamne inninis qabame anis ni qabame maaliin qabamne bishaan lagalli keenya kun bishaan hin qabu jenneeti gaaza barmiila hammame binnee walit kennine akkasitti itti kenninee doozaraa fi waan kan nama ticha awraa godaanaa sanirra hayyama gaafanne namtichi sun meeshaa ittiin hojjetamu san doozarii fi wanni san nu ajaje akkasitti karaan sun biyya Afaar keessaa akka bahu goone jennaan shiftaatti galchuuf jedhanii nu hidhan. Hidhaamu mudate sun egaa riigii san galchinee nuti bishaan akka bahu bishaanichi illee bahee lafa gammoojjii keessa bahee ol dabruu hin dandeenye akkasitti nu hidhamne inninis achirraa achiin anis malee hidhaa sanirraa akkam bahee ammas hidhaa sanirraa bahee akkasitti baqadhee keessaa deeme san booda gaammoo deebihame jaartarri sun dhufe deebihame gaafa deebihame ammas gaa ollee bullee bahuun hin oollee bahame akkaataan itti baane gaammoo silaa waa fagoon jiru namootuma nuyi hoogganoota turan hoogganaa Oromoo turan santu maal nuun jedhan
silaashee waliin mallatteessine biyyattii waliin bulchinaa nuti seene maal nuun jedhanii kan bulchuu danda'u kan bulchu itti gaafatamummaa kan qabu Tigreedhaa nuun jedhan. Akkamitti maal waa dhabnee dhabnu boolisa gandaallee xibbaqaa gwaadillee dhabnee jedhee ani gaafadheen jira hin jiru jedhu wanni tokko isatti gaafatamu isaani kan itti gaafatamummaa qabu bulchiinsa. Waggaa oolanii bulan kiiloomeetira 5 immoo karaarraa fagaadhaan dhufe. Waggaa oolanii bulan silaa yoo kumna hammanaa ta'e kumni hammanaadhaan hiikkatuu qabaa jedhanii san booda immoo inni hafe sunuu mooraa galee akkasitti mooraa galuu qabaa jedhame. Akkasitti gaa Oromoon daran gabrummaa dura turerra caalaa gabrummaatti deebite ammas. Taraa lammadaatiif humna haariyaatti gabroome jechuudha. Sababa sanii fi miliyoonni Oromoo baqattummaan nu mudate. Baqattummaa sanittuu akka dhagahama waan dhugaan siniin jedha. Bakkuma baqattummaa sanittuu waan keenya akka dhagahaman goone waan jiru nuuf fakkaate shakkuu turre ni jiras immoo bakkuma baqattummaa kanatti yoo namni keenya dhaqee waa himate kana achuma lafsa kaanii Jabuutiitti maal nuun jedhe inumaa Hussein keeziin keessa fudhataman qabu waraana sinii nuun jedhan. Waraqaa baastee nu kennite namtichi Liizaa jedhamtu isin waraanaa fudhataman qabdanu. Armaadee guyyaan jaha achi bullee hulaa san irra boombiin nu ari'anii achirra akkasitti faffaca'ani. Eeguma baqattuu Oromoo taatan biyyaan baata seentanitti ari'amtan. Ari'amne boombiin kan miilli gubatee jira kan wayaan irra gubatee jira boombii aaraa kan aggaawanii jedha akkasitti. Achi ol teenye bahaa nuun jedhan Jabuutiirra akkasitti 99 Jabuutiirraa bahaa dhufe. Bahaa waggaa bahaa jedhan tokko bahaa nuun jedhanii Jabuutiirraa awuraawusaa sanitti ba'an. Awuraawusaa sanitti illee karaatti ammoo qabamne akka kennamnu godhamne. Karamarrattuu makiinaa gaddeebisanii booda maal nuun jedhe namtichi Affaar tokko si maaliif nu gaggalgalchitan jennaan. Waan akkana amma gaggalgalchisaniin gallee nuun jedhe maaliin jedheen kun Abdurrahmaan Aliin kun faannu waliin jirra. Jennaanoo ban namoota waa balleessanii jiranii asirraa qabamanii Itoophiyaatti akka kennamu jedhameeraan jedhan. Amma gaa dheeqeen itti hime amma gaa dhumuu qabna asumatti ijoolleen teenya takka ni jirti turte makiinaa keessaa shaanxaa keessaa saanjaa ni qabdi turte fidaa jenneen asuma dhumuu qabna. Jabuutiirra awuraawusaatti nu baasan kaambitti. Amma jennu amma faranjiin takka dhuftee makiinaan akka gadhiifamu godhame makiinaa sanittu rasaasa takka dha'anii makiinaa Seifuu fa'aan keessa jiranitti rasaasa takka dhuka'e baanee waggaa karaarra keenya immoo gaaziin ni dhume. Ajaa'iba gaazni dhumeeti duuba namticha makiinaa guddaa dhufee shufeericha gaafanne. Eessa dhaqxanii jedhan biyyatti galaa nuun jedhani yoo as kaan biyyanni nuun kennu irree Tigreedha. Biyyatti galaa nuun jedhani duuba kun ijoollee xixiqqoo qabnee jirra. Amma gaaza dhabnee hayyeesiniin kenna jedhee maqase. Amma namtichi makiinaa teenya oofu tuni makiinaa nuyi itti jirru oofu kun Affaarinni bannutii fi Eertiraan nuyi tokko jedheen. Nu kennuun keessan gama. Yoo Eertiraa miti OLF yoo silaa siniin kenna jedhee OLF yoo taatan maal nu dhibe nuun jedhe. Akkas nuun jedhe. Amma akkasumatti afaan Oromoo keessanis qabadhaa walumaan jenneetuma gaaza sanirraa fudhannee guuttannee isa dura deemuu jirra oduu nu argu kaambitti ol gad isheen. Akkasiin baanee kaambirraayis dhufanii dhaaliga ammas 2004 guyyaan 5 mallas Jabuutii dhaqe. Jabuutii dhufee 2004 guyyaan 8 marsamne awuraawusaa sanitti qabanii kennuuf. Kaambii kanatti marsamne sharaa keenya yaquuncisan ibiddatti gadhiisanii bahaa nuun jedhan. Jarri tokko isaan silaa waraanni Jabuutiidha islaama jedhaniiti qura'aan akkanatti kennan qura'aan akkanan irraa dha'e kaalchoodhaan. Dhugaa iji kiyya oduu argu.
amma akkasitti nu facaasanii kaan baqatee kaan makiinaa irra guuranii biyyatti nuti kaambii Somaaleen tuqamne achi dhokonne. Isaan bakkuma Oromoon jirtu kana dhufanii. Bakkuma Oromoon jirtu malee bakka biraatiin miti. Kaambii Somaaleen tuqamne. Ajaa'iba biyyarraa isin baasanii bakka jirtanitti illee nagaa arganne. Akkasitti kaambii wanni isa nurra gubanii sharaas nurra gubanii dubartiis qabna ijoollees kan qabnu turre achuma dhiifnee akka akkana dukkanni wanni jedhe cabsinee baanee namni ofirraa sukka'e. Shaalaqaan tokko faan koroneelli tokko of fannise. Ijoolleen tokkos ijoollee namni sadi muunamee ofirra raafte. Amma gaggaa namni ofirra raase kana namni bal'ee waraanni kun namumaa miti inninis yeroo kana cabsinee kaambii Somaalee seennee dukkaneeffannee karaatti baanee Seyfuun deemuu hin dandeenye inni gara makiinaa yaabbatee gara Dekelitti Seyfuu Muummee kun gara Dekelitti ol deeme Seyfuu Muummeedha ani miilaan gara Jabuutii gagga. Halkan karaa makiinaatti ifaa makiinaa laallachaa karaa makiinaa kan gadhiifne Jabuutii silaa irra makiinaan Jabuutii irraa kaatii jedhee agaa gasiqa ijoollee takkaan wal arganne booda ijoolleenis wal banne karaan nama wal bachiisa dhakaa kanaafi maaltu jira akkasitti Jabuutii waggaa Jabuutii afaan bariitti Jabuutii olii gandii takka jirti achitti bishaan dheebuun duba na laaffiseera. Agaa namticha bakka makiinaan amma bulu kana boolisni achi taa'u nan agarree hojii rabbii sun biruma dabre gaan hoteelicha bira gahu laafeen jira bishaan na kennaniin dhugne bishaan kana ofirratti naqee achiniin ciisee gaa afaan barihee namni deemu ni ilaalle akkamitti akkan baanuun amma namoonni garii namni baqatee achi dhufe wal argine achi walitti wal qabamne hamma nama shanii jahaadha walitti qabamne amma laallee jennaan ayitaantii fi shufeer kun ispoortii dalaga kottaa jedheen amma ispoortii dalagna nuti warra ispoortii dalagu fakkaannee baana warra ispoortii dalagu kana wajjin nuti ispoortii dalagaa baana magaalattii irraa baane makiinaa Jabuutii seenu arganne Jabuutii seenu. Jabuutii egaa seenne egaa Jabuutiitti galaanni fuudhee ture yoo yaadattan Jabuutii karaa amma Humbulii kana mana galaanni fuudhee kanatti dhokne namarraa fuudhee nama sajjeessa mana wani jedhee warri na wajjin jiru gara nama shanii moo jaha turre isaan sun egaa barbaadamu jechuun barbaadamu hamma kiyyaa keezii kana guddoon jabaa miti anee fi nama Usmaanee jedhamu kun amma wani dhufeera achi dhokonne Atlaantaa dhufeera achi dhokonne achirraa kaanee Jabuutii dhufnee Jabuutii seennee Jabuutii tigistii tanatti nama obboleeyyan tigistii jiranii achi dhaqnee isaan bira sablee fi wanni jiran turanii abboo kun ogaa akkana ambar tigistii eessa kahee jettee si barbaaduu turte barbaadaa jettee turte kunoo dhufe amma shin beesee naa ergite dolaara 400 moo 600 naa ergite tigistii tun. Tigistiin nama Minnesota jiraatu. Tigistii amma kunoo nama Minnesota tigistii nagaash tun. Ishiin naa ergite beesee san fudhadhee gaafa baatii takka kunne maaliif salmuuf teenye amata bilisummaa isaaniidha warri Jabuutiittis warri Hargeysaattis ni kabaja turan isaan gaafa kabajanii isaan fixatan nuti karaa Hargeysaa san baane Hargeysa dhaqnee Hargeysa irraa akka ganaa bor'oorraa otuma jennuu gaa Maqdishoo karaatti gurbaan immoo makiinaa irraa kufee harki cabe akkasitti gaa harka isaatis Maqdishoo sanitti heessifne kaanee karaa gaarissa karaa saniin karaa daddacha guulaatiin achiin gorree Keeniyaa dhufne. Keeniyaa hogga dhufnu immoo akka taanis yaa himu karaatti amma ati ni beek ati ani hin beekamu akkam wayyaa jedhe ati ni beekamta dhiisin jedheen ani akkan godhu anaan
beeka. Waggaa bakka Gaarisaa saditti waraanni Keeniyaadhaa achi taa'u. Dildila guddaadha. Silaa ani Oromoo ta'uu kiyya asxaan qabu abbaa makiinaatiin maal jedhee niin dabran jedheen kana keessa miilumaan hin dabra waraana kana keessa. Dabartaadhaan jedhee hin dabra. Hayyee ani makiinatti kun asitti niin tursiisa dabri meenaan jedhee rabbi si baase. Waraanuma kana keessa hin dabre. Bahee caakkaatti bahe. Caakkaatti bahee makiinicha eegee achirraa Naayiroobii. Naayiroobii akkasitti baqataa tahee Naayiroobii sanitti ga'a. Baqataa taanee akkasitti tuteenyu Naayiroobii irraa egaa amma asitti dhufu. Gara Ameerikaa. Xiqqoof boodaan si deebisa. Yeroo baqatummaa kanarra turtellee qabsoo Oromootiif gumaacha godhaa turte. Sababa adda addaatii fi rakkoon Oromoo si mudattee biyyarraa baatee biyya hedduurra deebitee turte. Kana keessa ati nama daldalaa turte, daldalaa naannawa kaaba Oromiyaatti nama daldala beekamaa ture. Qabeenya guddallee haa qabdu. Qabeenya kana ilmaan Oromootii fi qabsoo Oromootiif gumaachitee turte. Kanarratti dabaluudhaaf ijoollee yookaan maatii warrootiin kee kana keessa eessa turan? Si waliin jirammoo biyyatti dhiistee deemte moo biyya baqaasan keessa dhiistee deemte? Isaan waliin hin turre. Isaan biyyumatti dhiiseen baqadhee bahe. Biyyatti baqadhee hoggaan bahu akkan dhagahutti hoggaan dhagahu. Amma gaa'eeffa sani isaan telefoonas dha'een gaafadhu maaliif ni miiti wanni diinni ni miidha jedheetini namni na jibbu haasinoonni na miidhan jedhee gaafadheetu hin beeku mana barnootaa irraa isaan ari'anii dhagahe. Eefsaniin gaafadhu san telefoona sin dha'us nama sin gaafadhus maaliif gaafatu jireedhanii achitti isaan miidhan anas dhabanii ni miidhaman jedhee beektaa anaan hiyyoomanii immoo beektaa akka immoo isaanuu waan biraati immoo mana hidhaatii fi maaliin akka hin dararamne jedhee takkaan gaafanne Ameerikaan kana gaafan dhufeen gaafadhe. Amata dheeraa waggaa 23 moo 24. Ijoollee meeqa qabda waliigala? Waliigala ijoolleen ani qabu amma gaa kan jiru isaan kana wajjin 18 haa ta'u 17 haa ta'u akkasi. Waaw, ijoollee hedduu qabda. Maqaa isaanii hundaa? Niin dhawa. Niin dhawa. Hangafal Ahmad jedhee, Yaasiin jedhee, Abduu jedhee, Halimaa jedhee, Fooziyaa jedhee, Usmaan jedhee, Umar jedhee, Siraaj jedhee, Hasan jedhee, Kaalid jedhee, inni tokko Amaan jedhee, amma gaa siboona jalaa bade. Immoo isaan kunis kun Sofiyaa jedhee, Tamiimaa jedhee, Caaltuu jedhee akkasi. Isa inni yoo maqaan irraa hadisirraa hafee raatesuma. Gaariidha akkatti lakkoofsa saba keetii guddistee jechuudha. Hayyee obbo Mohamed Oromiyaa dhaquun ni feetanii? Amma gaa akkan jiru kanatti hin dhaqu akkan jiru jechuun kiyya. Mirgan qabu mirguma kan mirgan na dhorka malee silaa wanni biraa naan dhorkuun ture. Siif galaa. Amma namni akka Oromootti galuu danda'u hin jiru. Akka Basaasaa, akka Wahiitti, dubbii himtuu takka Oromoo irratti badii dalage. Namni Oromoo irratti badii dalage galuun isan dhibu. Maaliif badii Oromoo san argaa isaan sun achis haaqee balanni sin qeebalanni sun dantaa isaa fi isaan jedduuti. Namni Oromoo irratti waa dalage biyya san hin sodaatu. Niin galayidha. Takka ammoo itti aanee immoo namni hin beekamne. Namni amma waan kanatti hin beekamne deemuu galuu ni danda'a. Maaliif namni isa beeku hin jiru. Namoonni immoo beekamoon amma galla jedhan kun tokko nama Oromoo irratti jallina hojjete malee nama gaariin si'ee. Namni gaa amma ni dhokfateetuma namni hundi ati akkana jechuu ni dadhabe malee tokko yoo nama hin himne jenne warra Oromoo miidhee, Oromoo laamshessee, qabsoo laamshessee, Oromoo diigee, diina walit godhee, akka waliin awwaalle, akka waliin ilaale, awwaalcha akka walii akka cidha walii akka dhaqne gammachuuf wanni sanii addaan warra baasee galuun isaan dhibu jarri sun. Maaliif bobbaa dhaqa.
waan biraatii miti bobbaa qaban gara siis diigaatuma dhufanii miti ammas gaa sila fixatuu dadhabaniiti amma gaa beektanaa achillee gaa Oromoon kun waan galuuf hin dhabu malee bara Oromoo kanattu galuuf hin dhabe oduu isaa galee gammoo hammana hunda salphatu maaliifi diinaa fi wanni isaa addaan baafatuu dadhabuutu samiidhe kaanis garaadhaan kaanis gandummaadhaan beekta kana kanattu yommuu amma dammaqe fakkaata galaan amma namni dammaqu jira. Qabsoo fi hojii ta'e warri akka keessanii haasii dura hojjeteetu dammaqeensa. Qabsoo san bilchina fite. Qabsoo santu qabsootti laali qabsoo irratti waan fedhe ati waan fedhe yoo irratti rarraate irratti jabaate irratti wanni jette inni firima baasaa beekta irratti goggoguu santu irratti jabaachuu santu kana fide. Amma kaan akkanan goonee wanni adda bilisummaa Oromoodha hoogganaan isaa dhagaye warri kana jedhu hundi diina nuti gaafa hoogganaan adda bilisummaa Oromoodha maagaarratti hin dajaane achi biyya keessa isheenee maa akkanan goone jedhan akkan baane jenneeni jirra maaliif dhabamsiisuuf kan kana jedhus Oromoo kan qopheessee dhabamsiisuu fi wal diinaa wajjin ta'ee Oromoo ture. Amma gaa arma geenye immoo galanni isaa gahu manas hin jedhu. Saniif hayoon ati biyyaa baatee bakka argaabne saniif Oromiyaatti deebi'uu hin danda'u. Bakki isin bakka geessu malee isa amma warri isaan biraa sossobanii illee si ati maaliif biyyatti hin galle Oromoon waan feetu sanii arganneef jedhee niin gale jedhu sanii miti ani. Warra kanas jedhee sinuma jira. Sila Oromoon waan isiin arganne gaafa isiin waan ishii argatten gala malee ani mangaluu saniif santu na hambisee warra jedhu sanirraa himiti ani dhugamaanin hamma wanni sun guutamtutti hin galle isiin immoo ni guutamti amma hin guutamti yoo rabbiin jedhe amma dhiyaatte fakkaattiihu. Dhiyaatte fakkaattii rabbi haa dhiyeessu. Kanarratti aansuudhaan baqattoota Oromoo baqattuu biraatirraa addunyaa kanarratti baqattuu maaltu adda godha baqattuu Oromoo akka yaada keessatti? Waan adda godhu jira. Baqataan kun wal qixaa miti. Maaltu adda isa godha seete? Baqata ilaale silaa baqate namoonni biraadhaa namoonni nu waliin baqatan ni turaatan namni mootummaa biraa irraa baqate deeggarsa argatan. Siigaluu bakkatti baqatan sanitti ishiin jalatti bakkatti baqatan sanitti dhaqeetanii deeggarsa kennaniif keenya immoo itti irratti hidhan malee deeggarsa hin kennanuuf. Miidhaa guddaa kan qabu keenya san. Fudhatama keeziin isaa fudhatama akka hin qabne maalii akka hin jenne kanumaan immoo jala deemee akka qabamee kennamus kan godhus sani Oromoo kam guddaa kan isa miidhe. Mootummaan hoggayyuu baqattuun Oromoo qubattuu sanatti dhuftee akka isaaniin fudhatamne nama adda addaatiin gootii jechuudha. Gootee akkas gooti. Nu keessaas bittee ofii ishiitiis warra ollaa san bittee akka baqattummaan isaa sun seeraan akka inni wanni hin jenne gooti. Laamshee du'eeti kan bahu namni Oromoodha. Baqataan dhugaatii hin baane hedduun. Baqataan lubbuun miidhamee itti miidhame sun hin baaneehu. Achuu biyya baqaa jira ammoo kanaahu. Maal deeggarsa hin qabu waa. Silaa bar baqataan kun gobbaayis jalaayis nama see deeggaru qabaachuu qabaa bar. Mootummaan biraadhaa deeggaruu turtere kan akka Eeltiraatu amma namoota ishiidhaa warra achitti waa isaan keezii isaaniidhaa maalii isaanii guute isaan jala deemee eessa geessanii ta'an akka mana haakimaattis gargaaramu bakka hundatti akka silaa kana qaba nu keenya hin qabu. Inni keenya kan qabu rabbuun ofumaa baqatamaaf baqataa santu wal gargaara malee wanni biraadhaa. Maayirratti Obbo Mohamed saba Oromootii fi biyya Oromiyaatiif maal hawwita? Galatoomii Aashaa. Aashaa Aliyyi galatoomii. Saba Oromootiif waan inni hawwu. Sabi Oromoo kun biyya isaa kanaaf biyya isaa ni jaalatas biyya isaa kanatti galee ollaas immoo ni kabaja. Akka Oromoo kan ollaa kabaju hin jiru. Abbaan fedhe dhufee yoo itti gale ni kabaja.
siif gala Oromoon akka Oromootti biyya isaatti kabajaa argatee akkuma ollaa isaa duraanis kabajuu ture sanis ollaa isaa kabajee waliin jiraatu salphan hawwaaf biyya isaatti galee biitti namaa biyyaa miti biitti namaadha argattus dhabdus gammachuun qabdoti biyya keetitti yoo itti booches gammachuudha nama wal si waliin boo jira yoo qabaates yoo argattes immoo nama si waliin gammadu jira ollaanis walii gammaduu turre akka ollaattis naqumaan jiraachuu turre takka addaan hin baane booduma kana dhufaniitum kun addaan nu babaasuu ka'an malee immoo Oromoon kun ofirraa dhiibunni namumattus ofirraa isa dhiiba malee gaagaraa bal'inni kunis akkas nama godhanaaf fakkaate amma fa'a yoo akkas amma nuti dhiphaa uummata dhiphinaatiin nu jedheen tokko Oromoo dhiphaamti hanga Oromoo bal'aan hin jiru nama akka Oromoodhaa manguddoo keessummaa jaallatus hin garre kabajaa keessummaa ni qaba kabajaa ollaa ni qaba akkasii siin jedha ayyee ulfaadhu siin jennaa galatoomaa sinis har'a hojii gattee seen waliin haasa'uu keetiif seenaa keenuu ibsuu keetiif seenaa Oromoo ibsuu keetiif eebbisoon siin jennaa waan ta'e galatoomaa ulfaadhaa irraahuu walitti beektaa baqattummaan kun nurra tureeraa miti nagahaa nu sii ibsuusa amma jala jalaa wanni dhufe waan kana daran dacha'atu hafeera siif gala immoo saniif rabbiin gizee umrii nu haa kennu isin galatooma ammoo kanumatti yaaddanii ammoo kan Oromoon bilchina fide kanumatti yaaddaniituma nu gaafattanii kanuma walirraa nutis bilchaachaa deemna baraasa deemna namumti nu gaafatu hin jiru ture bar kanaafuu galatoomaa ulfaadhaaf sinin jedha.